Akkuma argaa jirtan kaas geenyee jirra. Dubbiin hayyuudhaa as geessee jirti, baduun hayyuudhaa kana mararraan nu gahee jira. Kuni anaaf qophaa'ee anaaf qulqullaa'aa jira. Kaleessa galgala kaanii waanin irraa quba qabuun qabu wajjin barbaadaa akka turre viidiyoo isaa kan yeroo darbe inni gadhiise irratti argitanii jirtanii. Isa wajjin barbaadaa ture maal jedhee dadhabeen galee intalattii dhabne. Sana booda galgaluma kunoo viidiyoon kuni na qaqqabe akkuma argitan kana qophiidha. Rasaasa kana gad deebise. Gaariin ta'u gad deebise. Ani addunyaa kana irratti waa sadii sodaadha. Sadeen. Saree. Tokko. Maraattuu. Lama. Rasaasa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi. Maaltaate wabii. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'allee viidiyoo riyaakshina bareedaa isiniif qabadee dhufeetiin jira akka ittiin bohaartan abdiin qaba jechuudha. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo like godhaa, yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkuma beekamu hayyuun baduu isiitiin wal qabate jechuudha. Wabii fi Sa'idoongaa akka wal barbaadaa jiran ni beekama jechuudha. Har'ammoo bifa ajaa'iba ta'een jechuudha. Sa'idoon inuma kilaashii isaa nyaachisee jechuudha. Laala haxaawwatee tottolfatee jechuudha. Wabii barbaaduutti jira jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Hundaafuu daawwattoota kiyyaa maaliif akka wal barbaadanii fi mee dhugumaa wanni kun hangam takka waan dhugaatti dhiyaatu ka jedhullee bal'inaan waliin ilaalla. Kana qofaa miti gaa yaadota baay'ee viidiyoo gara booda irratti waan nama kolfisiisuu fi ittiin isin bashannansiisu hedduutu jira jechuudha. Daawwattoota kiyyaa hanga dhumatti na faana bu'aa viidiyoo wabii dhaggeeffannee yaadallee irratti kennata. Walumaan deemna. Let's go. Si cinqaa yeroo tokko akkatti dubbattu dhabdaa ilaa. You know isin mudateen beeku bakka itti dubbii eegaltan iddoo dubbii irraa eegaltan bakka as bakka irraa eegaltu jechuudha. Ilaa kana as biraan eegala ijoo dubbiitu isa kana jettee bakka irraa eegaltu dhabdee beekta. Iddoo irraa eegaltu. Iddoon irraa eegaltu bakka kilaashii sana irraa eegale. Karaa lama sadii afur sitti ta'ee hunduu wal fakkaatee kanarra deema jettee filannoo dhabdee beekta. Waan beekullee garuu gar fuulduratti na mudata jedhee. Waan gootu si harka badeen beeku. Bakka kanarraan deema jettee haala mijeeffattee nama laallattee karaa kanaan na baasa jettee yoo ati daandii sanarra buutu yoo dafee sitti cufatu si mudatee beeka. Lakki karaan tokkoffaa sila nan baasnee karaa lammaffaan deema jettee gaafa karaa lammaffaa irra buutu immoo karaa lammaffaas bifuma sana gaafa sitti ta'u. Jecha kanaan nama faarsa jettee jecha filattee bareechitee jechi kun gaariidha nama kanaanii madaala jettee jechuudha gaafa kaatu immoo dubbachuudha gaafa jedhu heddummoo jechi sun humna si harkaa dhabee beeka. Madaala si kaasuu dhabee beeka. Kun hiriyaa kiyyaa hamma xumuraatti wareegaman kafalaa fi hamma lubbuun tiyya jirtu hamman ani addunyaa kanarra jiru nama kanaaf wareegama nan kafala jettee of qopheessitee nama sana of cinaadha dhabdee beekta. Si jalaa mucucaatee beeka. Namni kun hiriyaa kiyya jettee namoota jiran keessaa filtee namoota silaa ijaan argitu ijaan beektu keessaa filtee waan garaa kee dubbiin ayyuu asirra geesse jirti jechuudha. Dubbiin lubbuu namarra geesse jirti jechuudha. Tokko du'ee tokko nyaata akkuma jedhan sangaa wal gaggalaafata taati gaa dubbiin baranaa kuni hin beekne ayidoonnoo dhugaa namaaf hin galu haalli ijoolleen kun itti deemaa jirtu yaa'u gara gaariitti waan deemaa jiru natti hin fakkaatu. Hundumaafuu ayyuu kan dhosse suma jechuudha wabii bakka baastee baasi yoo ayyuu baasuu baatti jechuudha. Dhugaa dubbiin jajjabduudha. Dubbiin jajjabduu amma inni gara umaritti dubbii achi dabsuu barbaadeetini garuu dubbiin achi dabuu gamana dabsaniis achi dabsaniis abbaa baateef abbaa fakkaatu qabde dubbiini so dubbii sima fakkaatti walumaa galatti yaasuullee miskiina hedduu godhan nagina yaasuun bakka
Inni waa hiikuudha hojiin isaa buloona namni qadaadee bira darbe hiikaa deemuudha. Siigalee ati immoo buloona hidhaa deemta jechuudha. Siigalee miti Umar immoo zayitii itti godha jechuudha. Siigalee Saidoo maarshiidha. Dhugaa bar numa daladdanii bar. Kanatu furmaata jettee lafa kaa'uudhaafis si dhiphisa. Waan jettuu si dhabsiisa. Jechootatu arraba kee irratti haphata. Sammuu keessa yaadni si bittinnaa. Tooran qabu yaadni kee. Hayi. Ajaa'iba. Raajii sagal jedhan. Balaan faaxee Khadijaa galaafatee jedhan. Ajab. Dinki. Maqaa intala takkitti tana namni kun guutuu ni raafamu qaba. Saba. Hayi. የጠፋችሁ አዩ ምን ሰቃዩኝ አለቀ ነገሩ ዋይ ወሉ ማሊፍ ማበርባት nuti darara argu qabna sababan tala takkittiif kanuuf jalatti qabu ture akka uffata irraa baaste sanaan kan ammatu qabu ture si malee Saidoo dabarsi si kennee jalatti qabuun qaba ture ani kanuuf jalatti qabu Abu Silaan abbaa kilaashiitti nyaachifate sani malee jechuudha. Amma immoo mucayyoo gadhiisee maaf wabii kilaashii hin barbaada koo kanan na dhibee barre Saidoon hayi. Inni amma qaadimaa ofii dabarsee kenneefi jira bakka ayyuu kenneefi jira fuudhii haadha manaa godhadhu jedhee jira. Inni immoo uffata irraa baasee jedhee gaa hundaa'uuni tolchi hundi gadhiise jechuudha. Maal jechuudha? Hundumaafuu kan qabachuu hin danda'u jalatti qabaanii jira. Akkamiin godhaani kana caala dhiise jaalalicha waaliin kana dura ishee wajjin qabu dhiise tole bahee achi keessa. Saidoo Said baasii ibsifati wabii Biraazari dhiisi waan akkana hin baasu kun hin deemsisu karaan kun bakka addee girgirri dhiisi biraazar hindee nun sodaachisi bakka sodaadhee hin jiraani nama ana fakkaatu da'uu danda'ee jiraan indee yaasiin bira dhaqee boo'ee hin jiraan kana caala maal ta'an ila inumayyuu jechuun ana otoo hin taane namni ati shakkuu qabdu gurbaa Shalamit Maaxiisan Hawati itti gurbaa qabusan Shalamit Maaxiisan gurbaa fuula qal'aa Omariin shakki Umar akkasumatti yoo laalu akkasumatti gurbaan Umar jettu kuni ደም ግባቱ ራሱ አይመቸኝም አይስበኝም ይከብደኛል እኔ እሱን ሳይ እንዲህ ጨንቀለኛል ከምሬን ነው ምን በቃ ነጥልፋት እኔ ጥላው ይከብደኛል የሆነ ከሰውነቴ ውስጥ ጎልግሎ ምስጥር የሚያወጣ ነው ይመስለኝ ማለት ነው እውነት ነው ሲሪየስሊ ጦንቃይ ነው ይመስለኝ እኔ እሱ ልጅ እና ጦንቃይ ኢሳሸክ Saidoo Anamiti ani ma fayyale sarabiti ani waan beeku tokkon qabu anna managaati ani nama ani ila alaabaa jaalalaati otoo beekte jechuudha alaabaa jaalala baandiraa nageenya ani kun fikir baandiraa ማለት ነው ani harka keessaan qabu bakka harka kenna dhugaa brother kuno harka wal qabeen jira ani keessan jiru ani waan kana hin beeku tokkon beeka waan hin beeku immoo dubbadheen jira inni dubbadhe immoo an keessa hin jiru bay keessa badu ayyuutirraa akkuma keessan dhaga'e malee waan hin quba qabu hin jiru tokkollee moo Saidoo hin beeku coran na lola fincaantu na qaba waggaa maal argite ani hadaraa kee yeroo meeqa si qaba garuu fincaan haa jennu yeroo kilaasii dhiisi mee waan inni kalee galgala natti erge argite kunoo daawwadhaa men argisiisime video kanatu na ergamee jira jechuudha uffata keessatti laafe Wabin harka kennate dis yabile harka kennate malo dis Said dis apa dis cumat
nan jira edaan bakkuma jirutti laaffadhe bara dhugaa baay'ee nama sodaachisa. Hundaafuu rabbi nagaa buusu jedhaa du'aa godha. An keessan jiru wabiilleen harka kennateera. Anis harka kennadhe keessan jiru sayyidan keessaan hambisan keessan jiru maaloo adara waaqa keessan hambisi keessan jiran wabii ansi sodaadheera. Saidoo dhiisi. Ana akka viidiyoo kana argeen fincaan yeroo 5 deebi'an mana fincaan salphanne akka yeroo 10 mana fincaanii ne deddeebiste fincaan warraan dhaabanne itti gadaa dhiisuu jechuuf abaarsa. Akkatti rifadhe jechuudha. Akkatti eenyu tekstiin ergee xarrabbadhe halkaniin telegiraamii kiyya seena Umar ati manuma kamiin seenne Umar eessuma dhaqne si wabi eessaa fiddaati akkamii si bira gaa jalqaba harka kaasee waan gara kiyyatti qabdi kana garuma isaatti naannesi garuma isaatitti jechuudha. Kunoo yeroo kamuu roobni gadadoo nutti roobu roobni dhufu kamuu karfaffuun gara Umariitiin nu rukutaa. Kanaafi Umarii irratti fokas godheeti. Umar ija kee duraan kan dabalu. Yaasin dhiisi Yaasin fayyaalessa rabbiiti. Osheen homaan beekuun waan beeku tokkoon qabu Umar irratti fokas godhe. Dhugaa jette. Umar isarra darbee immoo Umariin duuba kan jirtu financially kan isa deeggartu Sumayyaa. Si wayya jedheen ture kana dura Sumayyaa as xaraqqaqeen ture. Wow. Amaarifa kiyya dhaga'uu didde amma afaan Oromootiin itti bahe. Afaan Oromootiin itti minaatu toroggomaafi. As toroggomiitii dhageeffadhu waan kana Sumayyaa. Si as toroggomu mistiranyaan kee. Kanaafi ani waan beeku hin jiru. Nama gajaa eegaa turetti dabarsee si kenne shugguutii anaaboo. Lanee shugguuti. Dhalatoo haa eeggabbaañi. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota dubbiin Ayyuutii fi Saayidoo wabii asii wal geessee jirti jechuudha. Bakka kilaashii walitti bitatan geessee jirti jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo irraa argaa turtanii fi viidiyoo irraa dhagaa turtan viidiyoon baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisallee hundaafuu dhugaa Saayid dhiisi. Kilaashii san amma booda fiddee nutti hin dhufin. Nu baraan dhiyoon tana kilaashii kan hin jedhe bar kanaa miti. Ati kilaashii jennaan kilaashuma san lukkifattee dhuftee kilaashuma dhugaa san lukkifattee dhuftee ati. An kilaashii kabiraan baana malee wayin isa jedhee an kilaashii kabiraan baana. Hundaafuu yaa'u Ayyuu kan dhosse wabima jechuudha. Ati namuma kilaashii itti fudhatu maletti kilaashii fudhattee kan Ayyuu fuudhee dhosse wabima jechuudha. Nama biraan barbaadin wabima. So wabiin akka deebisu immoo asumaan itti himnaa jechuudha. Qoyan ka jedhu Ayyuu mi'a taate shunkurtii moo dinnichaa taate kanuma na dhibee bar. Ayyuun shunkurtii taate moo dinnichaa taate hin jedhaa bar. Moo cawii ashaboo taate bakka. Dhugaa mucayyoon ashaboo ajaa'ibaa taate bar. Hundaafuu Ayyuu iddoo jirtu bayiitii dubbadhu maal wadaraa guyyaa tokko otoo obbolaan kan kee kun walitti dhukaasa hin banne bayiitii iddoo jirtu dubbadhu jedha. Ani immoo gaafa san namni shakku an dhiyoon tana maal jedhe viidiyoo darbee irratti wabii makanan shakkee namni Ayyuu kana dhossee jiru wabiidhaa jedhee dubbataa ture. Akkumas jedhe sangaa kunoo Saayidoon kilaashii wabiitti fudhatee dhufe jechuudha. Innaa yaasuu yoo jedhan immoo yaasuun dhiisi yaasuun miskiina rabbiiti. Inni bakka buloonuma namni bakka namni qollofee irra darbe qulfii badaa qaba beeka qulfii namni hin qabne qaba gurbaan sanii inni banaa duubaan dhufeetuma banaa deema kan namni irra cufe inni boroo banaa deema jechuudha. Yaasuun hojiin isaa sanii miskiina isatti kilaashiin fudhatina. Kanuman isiniin jedha gadaa daawwattoota kiyyaa reakshin irraa kana fakkaata akkasiin toluuf akka waarraa barattanillee abdii qaba yaa kolfumaa fi taphaaf ittiin bohaartimaaf itti fayyadamaa malee ergaan guddoon hangas mara keessa jiraateetiin miti. Egaa viidiyoon irraas marratti kan goolabamu ta'a. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoo like godhaa yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalaan naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo share waliif godhaa daawwattoota kiyyaa qophiin irraas marratti kan goolabamu ta'a. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.